Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru magaalaa Finfinneetti poolisoonni namoota konkolaataa keessa taa'uun jimaa qamaan baala sammuu nama hadoochuu fudhatan jechuudhaan miidhaa hamaa irratti dhaqqabsiisan to'atamanii qoratamaa jiraachuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Oduun itti aanu ABO WBOn gabaasa Afrikaa Intelligence'n WBO fi faannoon waliin mari'atuun waliigaltee irra gahan jechuudhaan gabaase haalee jira. Gabaasichi soba jechuudhaan dubbatee jira. Akkasumas mootummaan Bilxiginnaa garee ijaaruudhaan maqaa faannoo Wallaggaa jedhu itti moggaasuun lixa Oromiyaatti bobbaasuun uummata irratti weerara raawwachiise jechuudhaan mootummallee qeeqee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwataa jiruun injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaati mootummalleen opereeshinii bal'aa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeessaa jira. Opereeshinii gaggeessaa jiruunis milkaa'aa jira jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubane isiniif dhiyaata. Poolisoonni namoota jimaa qamaan baala sammuu nama hadoochuu fudhataa jirtan jechuudhaan miidhaa irratti dhaqqabsiisan to'atamanii jiru. Magaalaa Finfinneetti poolisoonni gocha namummaa irraa fagaate raawwachuudhaan shakkaman to'atamanii jiru. Magaalaa Finfinneetti poolisoonni naamusa ogummaa isaanii cabsuudhaan gocha namummaa irraa fagaate raawwachuudhaan shakkaman to'annoo jala oolchuun qorachaa jiraachuu poolisiin magaalichaa beeksisee jira. Poolisoonni kunneen tokkoffaa Saajin Ittaanaa Ashabir Gimjaaw akkasumas lammaffaa Saajin Gargaaraa Naatinaa'el Balaay miseensota poolisii kutaa magaalaa Lidataa yommuu ta'an hagayya 21/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti tilmaaman guyyaa sa'aatii 10 irratti naannoo mana barumsaa Baalchaa jedhamutti hojiirra osoo jiran namoota konkolaataa dhuunfaa keessa taa'anii fi jimaa qama'aa turan baala sammuu nama hadoochuu fayyadamaa jirtu jechuudhaan to'achuudhaaf yeroo yaalanitti gocha namummaa irraa fagaate fi suukaneessaa namoota kana irratti raawwatanii jiru. Namoota lamaan konkolaataa keessa taa'uudhaan jimaa qama'aa turan keessaa tokko fiigee yeroo miliquuf yaalu faana fiiguudhaan erga qabanii booda lafa irra harkisuudhaan haala naamusa poolisii irraa fagaate gara waajjira poolisiitti geessuuf yaaluu isaaniitiin kan to'ataman yoo ta'u qoratamaa jiru jedhamee jira. Oduun itti aanu kun oduu gammachiisaadha. Daandiin xayyaara Itoophiyaa dirree xayyaaraa Yaabeellootti yeroo jalqabaatiif balalii yaalii taasisee jira. Daandiin xayyaara Itoophiyaa jimaata har'aa gara dirree xayyaaraa Yaabeellootti balalii yaalii jalqabaa taasisuu ibsuun buufanni xayyaaraa Yaabelloo dilbata dhufu eebbifamee tajaajila geejjibaa eegaluuf qophiin xumuramee sagantaan qabame jedhee jira. Jiraattonni yaada kennaniin buufata daandii xayyaaraa kana argachuu fi carraa kanaan carroomuun waan guddaadha jechuudhaan akkasumas gammachuun nutti dhagame jedhanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun mootummaan haala nageenya godina Booranaatii fi akkasumas godinaalee Oromiyaatti wal qabatee daangarraan jiru irrattis xiyyeeffannaa kennuudhaan nagaa buusuu qaba jechuudhaan yaada kennanii jiru. Jiraatan tokko yaada kenneen carraa buufata xayyaaraa argachuu kanatti gammachuun natti dhagamus hidhattoonni naannoo Somaalee mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggaraman hanga funyaanii hidhatuun daangaa Oromiyaa ce'anii haleellaa namoota nagaa fi harka qullaa jiran irratti raawwataniin lubbuun namaa badaa jira. Ragaan kana gabaabamatti gaafa hagayya 27/2025 hidhattoonni naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa ce'anii daa'imman loon tiksitu ta'uu waan takkaallee hin beekne irratti haleellaa raawwataniin daa'ima waggaa 7 lubbuu galaafatanii jiru. Namoota biroo 2 lubbuu kan galaafatan yoo ta'u namoonni madeessanis hedduudha. Haleellaa humnoonni hanga funyaanii hidhatanii daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun ajjecha lubbuu namoota nagaa irratti raawwatamu kana mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaallee cal'isee ilaaluun nagaddisiisa jedhee jira. Akka jiraatan kun jedhetti har'as kallattii aanaa Wucaaleetiin hidhattoonni naannoo Somaalee uummata Booranaa irratti haleellaa yookaan lola bananii jiru. Haleellaan hidhattoonni naannoo Somaalee uummata Oromootti irratti raawwatan kun immoo uummata Oromoo qe'ee isaatitti dhufuudhaan qe'ee isaatti irratti raawwataa kan jiru waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa
naannoo isaa kabachiisuu qaba. Mirga lammiilee isaa eeguu qaba. Kun dirqama mootummaan naannoo Oromiyaa qabu. Ammallee mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo kana furuu qaba jechuudhaan waamicha taasisee jira. Jiraataan biraa yaada faallaa jiraataa kana kan kenne jira. Yaada kenneen mootummaan dirqama daangaa isaa eeguu, dirqama mirga lammii isaa eeguu osoo qabu saamicha lafaa fi haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamu callisee ilaalaa jira. Kun immoo harka keessaa qaba waan jedhu kan mirkaneessu jedhee jira. Kana qofaa miti hanga mootummaan naannoo Somaalee lafa Oromiyaa irratti labsii labsatus wanti inni jedheen jiru deebiin inni kenne hin jiru. Yoo harka keessaan qabaanne ammas dubbadhu jedhee jira. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo gabaasa Afrikaa Intelligensiin waraanni bilisummaa Oromoo fi faannoon waliin mari'atanii waliigalteerra gahan jedhee gabaase haalee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Suduudaanis ammas kana duras hidhattoota faannoo waliin mariin gaggeesse hin jiru jedhan gorsaan ajajaa ol'aanaa ABO WBO obbo Jireenyaa Guddataa. Guyyoota afur dura miidiyaan Afrikaa Intelligensii jedhamu diina walii kan ta'an hidhattoonni waraana bilisummaa Oromootii fi akkasumas hidhattoonni faannoo waliin mari'atuun waliigaltee walirratti dhukaasuu dhaabuu irra gahanii jiru jedhee gabaasee jira. Marii Ameerikaatti gaggeeffameen booda waliigalteen dhukaasa dhaabuu al-idilee gidduu isaaniitti raawwatamee jira jechuun gabaasee ture. Haa ta'u malee obbo Jireenyaa Guddataa BBC waliin gaafiif deebii taasisee irratti waliigalteen jidduu isaaniitti raawwate homaa akka hin jirre ibsee jira. Akkasumas gabaasni ajajoonni waraana bilisummaa Oromootii fi faannoo daangaa irratti wal argan jechuudhaan odeeffames kijiba jedhee jira. Yooma ta'ellee immoo kan bilisummaaf falmatu yoo walitti dhufee waliin mari'ate badii hin qabu jedhee jira. Garuu hanga ammaatti qaamni akka saniin walitti dhufee mari'ate hin jiru jechuudhaan yaada isaa ibsee jira. Itti aansunis jaal jireenyaan faannoo lamatu jira jedhee jira. Faannoon inni tokko kan bilisummaa isaatiif naannoo isaa keessatti mootummaan wal waraanaa jiru yoo ta'u, faannoon inni biraa kan mootummaan bilxiginnaa gurmeessee uummata Oromoo irratti bobbaasuun badii garaagaraa uummata Oromoo irratti raawwachiisaa jiru jedhee jira. Mootummaan uummata Oromootii fi uummata Amaaraa walitti buusuu fi sabaa fi saba gidduutti rakkoo uumuuf karoora qabu milkeessuu fi garee addaa ijaaree maqaa faannoo jedhu itti moggaasee hanga funyaanii hidhachiisee birrii miliyoona 100 ol mootummaa naannoo Oromiyaa irraa bajata baasee fi daangaa Oromiyaa jalaa banee akka waan faannoon daangaa Oromiyaa cabsee seenetti itti fakkeessuudhaan uummata Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwachiisaa ture. Qabeenya saamsisee mancaasisiisaa ture. Uummata kumaatamaan lakkaa'amu qeef qabeenya isaa irraa buqqisiisaa ture. Lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa aanota garaagaraatti garee faannoo ofii gurmeessuu kana bifa haaraan gurmeessee maqaa faannoo Wallaggaa jedhu itti moggaasee uummatatti bobbaasuun uummata harka qullaa irratti haleellaa akka raawwatan taasisuun haleellaa raawwatameen lubbuun namaa galaafatamee uummanni qe'eef qabeenya isaa irraa buqqa'ee qabeenyi hedduun saamamee hedduun manca'ee jira. Garee faannoo Wallaggaa jedhu kana kan bobbaase mootummaadha jechuudhaan himee jira. Itti dabaluunis obbo Jireenyaan kan gaafii qaba jedhe faannoon biyya isaa keessatti mootummaan falmaa jira. Inni waan biraati. Faannoo gaafa isiniin jedhu isa biyya isaa yookaan naannoo isaa keessatti mootummaa falmatu jechuudha. Inni daangaa Oromiyaa seenee uummata keenya buqqisu inni diina. Akkasitti hubadhaa jechuudhaan yaada kennee jira. Kana dura walitti bu'iinsa cinatti uumuuf yaalamaa ture irraa baqachaa turre ta'ullee kan daangaa Oromiyaa ce'ee dhufe akka itti teenyee ilaallu hin qabnu inni diina jedhee jira. Dhumarratti obbo Jireenyaan akkana jedhee jira. Jeequmsi itti fufiinsaan hidhattoonni faannoo mootummaan deeggaramanii fi maqaa faannoo Wallaggaa jechuudhaan of waaman Wallagga Bahaa keessatti miidhaa isaan uummatarraan gahaa jiran hordofaa jirra. Garee harcaatuu kana jalqaba mootummaan hidhachiisee hanga ammaatti yookaan hanga dhiyeenyatti qaama milishiyaa bulchiinsaa Abiyyi Ahmad ta'uudhaan socho'aa turan. Kaayyoon mootummaa hidhattoonni kunneen naannawa kana keessa akka socho'an barbaadeef lama. Inni jalqaba uummata Oromoo jidduutti sodaa facaasuu fi dhaabbilee mootummaa mormaan akka hin deeggarre gochuufi. Kaayyoon inni lammaffaan uummata Oromoo fi uummata Amaaraa gidduutti wal dhabdee babal'isuufi jedhee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa bakkoota garaagaratti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa bilxiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemu akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa bilxiginnaa irratti haleellaa raawwataa jiru cimsee itti fufuudhaan miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti galmeessuun injifannoo gagabbataa irratti argadhee jira jedhee jira.
Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garagaraatti haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwateen injifannoo gagabbataa irratti argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessa hagayya 28 2025 Wallagga Bahaa aanaa guutoo giddatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatu odeeffannoon nu gahee jira. Aanaa guutoo giddaa ganda jireenyaa bakka addaa Booloo jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabuun akkasumas haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa kanarratti raawwateen meeshaalee hedduu irraa hiikkadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana akkuma nu ga'e kan isiniin geenyu ta'a. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Baha Oromiyaa Harargee lixaatti guyyaa kaleessa hagayya 28 2025 loltoota mootummaa biltiginnaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaa ganda siree sadoo iddoo addaa dhiibuu muftii jedhamutti haxxee hidhuudhaan haleellaa humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwateen humnoota mootummaa biltiginnaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu immoo madoodhaan adabe jaha jiratti yookaan fayyatti harkaan qabee meeshaa waraanaa AKM5 irraa hiikkatu mooraa qabsoo waraana bilisummaa Oromootiif galii taasise jedhee jira. Tarkaanfii fudhateenis injifannoo boonsaa irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo ifoomsee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo har'a bakkoota garagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee jira. Haleellaa bakkoota garagaraatti humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa bakkoota garagaraatti humnoota mootummaa biltiginnaa irratti raawwateen humnoota mootummaa biltiginnaa hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu immoo madoodhaan adabe bakkoota garagaraatti kan harkaan qabeessi baay'ee akka ta'an odeeffannoon bakkoota garagaraa irraa nu ga'an ibsanii jiru. Akkasumas haleellaa humnoota biltiginnaa irratti raawwate kanaan bakkoota garagaraatti meeshaalee waraanaa hedduu xiqqaa hanga gurguddaatti yookaan immoo kan dhuunfatti hanga kan gareetti loltoota mootummaa biltiginnaa irraa hiikkatee mooraa waraana bilisummaa Oromootiif galii taasise jedhee jira. Yeroo itti aanutti guutuu odeeffannoo injifannoo guyyaa har'aa qindeeffannee kan isiniin geenyu ta'a. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa funyaan Finfinnee jalatti injifannoo adda ta'e galmeessee jira jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo funyaan Finfinnee jalatti irra deddeebi'uun seenaa addaa hojjetaa jira, injifannoo addaa galmeessaa jira jedhee jira. Guyyoota muraasa dura humna haaraa yeroo dheeraaf funyaan Finfinnee jalatti ga'umsaan leenjisaa ture eebbisee ture. Guyyaa kaleessallee haala adda ta'een humna guddaa fi leenjii loltummaatii fi akkasumas leenjii barnoota garagaraa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture eebbise jedhee jira. Humni haaraan guyyaa kaleessaa eebbifame kun lakkoofsanis baay'ee guddaadha. Leenjiin fudhates leenjii addaati. Funyaan Finfinnee jalatti ga'umsa hagana ga'uun humna kana leenjisuun injifannoo addaati jedhee jira. Mootummaan gama isaatti giddugala Oromiyaa lixa shaggaritti bakkoota garagaraatti humna guddaa bobbaasuun opereeshinii gaggeessaa akka jiru ibsee jira. Opereeshinii bal'aa aanota garagaraa keessatti gaggeessaa jira kan jedhe yoo ta'u tarkaanfii fudhataa kan jirus beeksisuun tarkaanfii fudhataa jiruunis milkaa'aa jira jedhee jira. Jiraattonni immoo opereeshinii mootummaan gaggeessaa jiru kana qeeqanii jiru. Mootummaan yookaan humni waraanaa mootummaa biltiginnaa tarkaanfiin inni fudhataa jiru namoota nagaa irratti akkasumas qabeenya namoota nagaa irratti jechuudhaan himanii jiru. Namoota hedduu deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti yookaan immoo isa gargaarta jechuudhaan dararaa kan jiranii fi akkasumas namoota miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan hin ta'in miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan qabanii dararaa fi miidhaa garaagaraa irratti raawwataa jiru jedhanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariis Hogganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.